Miidiyaa barnoota nagaan isiniif baay'atu ammas kun tuutoriyaalii koorsii moral citizenship education irratti afaan oromootti isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenya chapter 3 irradha kan jiru. Chapter 3 paartii kanaan immoo wajjin ilaallu to whom or what does morality apply kan jedhu ilaalla. Jalatti taansinii ammoo who is morally or ethically responsible. Moraalii eenyutu itti gaafatamummaa qaba jechuunis moraalii neutral warri ta'an jiru yookaan moraal kan jennuun jira. Dhalli namaa immoo moraalii itti gaafatamummaa kan qabudha. Jalatti ilaallaa isa sanaa jechuudha. Isa kana immoo paartii taanutti ilaalla. Amma dhumaatti akkana faana taatan isin affeera tuutoriyaalii faana bulleessa keessan olee baraticha. To whom or what does morality apply? Gaaf jennu gaa moraalitiin eenyu jenneet moraalii waan tokko goona. Jalqaba irratti religious morality kan jennu jira. Religious morality. Religious morality refers to human being in relationship to supernatural being or beings jechuudha. Supernatural being wajjin hariiroo namni qabu. Kaan immoo fakkeenyaaf waaqayyo wajjin akka amantaa kiristaanaatti yoo ilaalle waaqayyo wajjin hariiroo namni qabu kan ibsudha jechuudha. In the Jewish and the Christian tradition fakkeenyaaf akka gaa Yihuudotaa fi Kiristaanota gaafa ilaaltan the first three of the 10 commandment first isaan kunni sadan jechuudha. 10 commandmentiin isaan kanadha. Abboommii kurnan kan jennu jira. I am the Lord your God. Do not worship false gods kan jedhu jira. Abboommiin jalqaba ani waaqayyo gooftaa keetii ana cinaatti waaqa biraa hin waaqessin. Do not take the name of God in vain. Maqaa waaqayyo akkasuma ani waamin kan jedhu sin jira. Sadaffaan ammoo keep holy the Sabbath day. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eegi kan jedhu abboommii sadaffaan hin jira jechuudha. Isaan kunniin egaa hariiroo namaa fi waaqayyo gidduu jiru guide kan godhanidha jechuudha. Yookaan kan hooggananidha. Kanaaf akka religious moralitytti hariiroo namaa fi religious morality versitu human being relationship to supernatural God. Akka fakkeenyaaf kiristaanummaa yoo fudhanne isaan kun sadeen hariiroo namaa fi waaqa gidduu jiru guide godhu. Isaan warra rafan kun arfan garuu hariiroo namaa fi nama gidduu jiru kan guide godhanidha warri kun. Warri kun torban. Honor your father and your mother. Abbaa haadha kee kabaji. Do not kill, hin ajjeesin. Do not commit adultery. Hin ejjin. Do not steal, hin hatin. Do not fear false witness against your neighbor. Sobaan dhugaa hin bahin yookaan immoo sobaan ragaa hin bahin. Do not covet your neighbor's spouse. Qabeenya haadha manaa nama ollaa keetii yookaan nama biraa hin hawwin. Qabeenya nama biraa hin hawwin. Do not covet your neighbor's belongings. Qabeenya nama biraa hin hawwin kan jedhu. Isaan kun hundi isaanii hariiroo namaa fi nama gidduu jirudha. Kan isaan guide godhan warri kun jahan. Warri kun sadan garuu hariiroo namaa fi waaqa gidduu jiru. Kun egaa akka fakkeenyaa fi akka Jewishiitti yookaan akka kiristaanotaatti jechuudha. This commandment deal with person's relationship with God, not with any other human being jechuudha. Warri sadan kun warri sadan duraa kun hariiroo namaaf nama gidduu jiru tun taane hariiroo namaaf waaqa gidduu jiru. Just yoo cabsites nama biraa waan miituun qabdu. Garuu egaa akka amantichaatti ofii kee miitaa jechuudha gaafa yookaan immoo hariiroo sii fi waaqa gidduu jirutu bada malee nama biraa irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Isaan kana sadeen gaaf cabsitu. By violating any of these three commandments, person could, according to this particular code of ethics, act immorally toward God without acting immorally toward anyone else. Waaqayyo gidduutti immoraalii taata malee yookaan hariiroo sii fi waaqayyo gidduu jirutu bada malee hariiroo sii fi nama biraa gidduu jiru hin badu jechuudha. Affect hin ta'u. Immoraalii act kan gootu waaqayyoo fi malee namaa fi mini jechuudha sitti yookaan immoo maa jechuudha akkamitti isin ibsu. Bakka hariiroo sii fi waaqa gidduu jirutu gaaffii keessa gala malee nama biraa wajjin hariiroo qabdu miti. Morality in the nature kan jennu immoo jira itti aanse. Morality in the nature kan jennu akkuma maqaa isaa irra wata uumama wajjin hariiroo nu qabnu jechuudha. Amma waaqa wajjin jennee mini asitti yookaan supernatural kan biraas ta'uu danda'a. Allah wajjin yookaan immoo waaqa tolfamaa biraa wajjinis ta'uu danda'a. Namni supernatural baay'ee qaba waan ta'eef jechuudha.
Morality fi nature gidduu immoo namaa fi nature gidduu jira uumama biraa gidduu hariiroo jiru. Morality and nature refers to human being relationship to nature jechuudha. Hariiroo namaa fi uumama biraa gidduu jiru jechuudha. Kanammoo namichi kun fakkeenyaaf Robinson Crusoe namichi jedhamu fakkeenya gaarii nu ta'a. Namicha kana kitaaba inni barreesse yookaan yaada inni barreesse keessatti maal jedha akka just markaba tokkoon deemeetu namoota baay'ee qabatee deeme markaba sana keessatti namoonni baay'ee dhumanii ofii isaatti qofa hafee jechuudha. Du'arraa hafee Islaandii yookaan iddoo wayii deseetii wayii keessa jiraata jechuudha. Kophaa masa iddoo homtuun jirre kophaasa. Iddoo sana uumama bichaa ture jechuudha. Neecharii waan akka bishaanii uumama bishaan keessa jiraatu maalirraa kan hafe homtuun jiru jechuudha. Naannoo sana isa qofa jira namni jechuudha. Kanaaf amma inni just nama wajjin asitti akka ilaallu social morality kan jennu jira. Nama wajjin hariiroo wayituu hin qabu. Morality nama isaa fi uumama biraa gidduu jiratti uumamaa jechuudha. Kun native Amerikaanii keessatti waan baramedha. Primitive jiranii uummata fagaatanii jiratan yookaan uummata hin qaroomne jechuudha. Naannoo bosona Amaazonis warra jiraatan ta'uu danda'a. Maaluma well and then some see nature as being valuable only for God good. Okay. Inni biraan individual morality dha. Ofuma isaatii immoo jechuudha namni tokko kan qabudha inni kun ofuma isaatii. Individual morality refers to what? Individual in relation to themselves. Nam tokkeen yookaan individualin ofii masaa wajjin hariiroo qabuun jira miti. And to an individual code of morality that may or may not be sanctioned by any society or religion. Society yookaan immoo religionii society gaaf jennu social morality jechuudha. Religionii gaaf jennu immoo isa kana religious morality dha. Kanaan ala kan ta'edha inni kun jechuudha. Individual morality ofii makeenyaa wajjin hariiroo qabnu irratti hundaa'e. A person may or may not perform some particular activity. Namni tokko waan tokko hin godhu yookaan hin godha. Not because society ni sajajeeti miti, seerri sajajee miti yookaan amantiin sajajeeti miti. Just he may or may not because he himself thinks it is right or wrong from within his own conscience jechuudha. Sammuun yookaan illi namti isaa isa ajajee kan godhu jechuudha. Malee seerri isa ajajee hawaasni isa ajajee miti. Social morality kan jennu immoo akkuma argitan hawaasa biraa wajjin hariiroo nu qabnu jechuudha. Society biraa wajjin hariiroo nu qabnu jechuudha. Asaaceenu inni dheeresiinu yaa baay'een irratti ishee kanatti qolaallu social morality concerns human being in relation to other human beings jechuudha. Hariiroo namni nama biraa wajjin yookaan immoo dhala namaa kan biraa wajjin qabu kan ibsudha. It is probably the most important aspect of morality. Amala morality keessaa baay'ee barbaachisaa kan ta'edha kun. Maaliif namni namaa wajjin hawaasa wajjin kan jiraatu kophaasaa miti waan ta'eef jechuudha. In that it cuts across all of the other aspects and is found in more ethical system than any of the others jechuudha. Yeroo baay'ee applied waan ta'udha wanti kun baay'ee. Returning briefly to the desert island example kan jenne sana ishee kana duratti kan jenna Robinson Crusoe jechuudha. Mee ishee kana fakkeenya sanatti deebinee ilaallu most ethics probably would state that Robinson Crusoe is incapable of any really moral or moral action except toward what himself and the nature miti. Iddoo sanatti amma maqaan isaa kana waamuun ulfaata. Crusoe jenna Crusoe Robinson Crusoe ni iddoo sana Icelandii sana yookaan immoo iddoo sana keessa isa qofa jira fi uumama biraati jira. Kanaaf amma gaa eenyu wajjin jiraata ofiisaa qofaa wajjii fi uumama biraa qofa wajjin jiraata malee society wayituu lafa sana hin jiru jechuudha. Kanaaf incapable dha jechuudha namichi social morality dhaaf. Such action would be minimal when compared with potential morality. Who is morally or ethically responsible? Tarree jedhu taaceenama. Morally yookaan ethically eenyutu itti gaafatamummaa qabaata. Morality pertains to human being and only to human beings and else is
speculation. Moralitiin nama qofaaf apply kan ta'udha. Kana jechuun maal jechuudha? Uumamni biraa jechuudha. Kan immoo plantiin waan akka animaaliin biraa moraalii neutraalidha jechuudha. Just maaliifii dhalli namaa uumama biraarraa adda dhaga. Isaan kun gaafa sirrii godhanis gaafa sirrii hin goones immoraalii godhanii jechuu hin dandeenyu. Gaafa sirrii gaafa wrongii dalagan immoraalii raawwatanii hin jennuun. Sababiin isaa isaan conscience hin qaban qaba. Hillina yookaan sammuu akka namaa hin qaba waan ta'eef. Ammoraalidha isaan yookaan nan moraal jennaan. Ammoraal yookaan nan moraal jechuun maal jechuudha? Ammoraal. Ammoraal jechuun moraalii neutral jechuudha. Amma fakkeenya bineeldi tokko saani tokko fakkeenyaaf yommuu qotiyyoon fakkeenyaaf sa'a yommuu maal jenna yommuu yaabe badheetti akka namaatti amma kun immoraaliidha mini fakkeenyaaf namni tu nama dhiirri tokko shamara tokko karaa gubbaatti walqunnamtii saalaa public area irratti hojii raawwate kun amma immoraaliidha. Bineeldi garuu bakka fe'etti yommuu walqunnamtii raawwatan bineeldi biraa immoraaliidha jechuu hin dandeenyu. Maalidha isaan? Moraalii neutraalidha isaan bilisa jechuudha kanarraa isaan. If one wants to attribute morality to supernatural being, one has to do so solely on faith. Amantii dhumaanii malee moraalii supernaturalidhaaf apply gochuu hin dandeenyu, attribute gochuu hin dandeenyu. Bineeldaafis biqiltuudhaafis morality kennuu hin dandeenyu. Kanaaf karaa biraatiin who is morally wrong? Who is morally responsible? Jennee gaafanne deebii gaaf deebifnu only human being is morally responsible or only human being is ethically responsible jennee gabaabumatti deebisuu hin dandeenyu. Well, moral judgment. Finding the right course of action, choosing the right alternatives. Not always simple akkuma jenne gocha sirrii murtoo sirrii argachuun hin ulfaata. We can know algorithm for judgment, algorithm calculation yookaan immoo formula hin qabu jechuudha. Waan tokko sirriidha jenne kun sirrii miti kun sirriidha jechuudha formula mataa isaa hin qabu. Since every application of a rule within itself need supplementing with further rules jechuudha. Rulii biraatiin gamaggamuudha qabaannaa. Ruliiwwan mee lama haala ilaallu keessatti motive arfan isaanii ilaallu. Motive means consequensive situation ishee kana arfan laallee xumurraarra kana jalaan neeranne jechuudha. Naaf akka kanatti morality maal gochuu dandeenya? Judge gochuu dandeenya. Motive ilaalla dura. Motive as Jesus Emmanuel Kant fante akkuma jedhan jechuudha. Basic for determination of morality. Motive jechuun intention jechuudha. Waan tokko gaaf gootu motiviin kee maali? Maali yaaddeeti? Fakkeenya nama gaaf gargaartu motiviin kee maali? Dhuguma nama sana gargaaruuf moo ittiin beekamtii argachuuf intentioniin kee maali waan jedhu jechuudha. Motive gaaf jenna. The motive refers to the intention or why an action is done. Gochi tokko maaliif raawwatama? Motiviin duuba jiru maali? Maali yaadeetu namni tokko waan tokko kan godhu jechuudha. Kanaaf morality akka kanatti judge gochuu hin dandeenya. Motivii nama sanaatiin miinsiidha karaan biraa immoo miinsiin egaa laalaa turreera karaa jechuudha. Way jechuudha. Miinsiin inni irra deeme akkami? Just as there may be many motive for desiring something, there may be many means for achieving it. Karaa baay'eetu jira. Karaan irra deeme sun sirrii moo sirrii miti? Fakkeenya namni tokko yoo duroome haa jennu duroomeera garuu karaan irra deeme duroome karaa gamiidha? Saamee duroome ta'a yookaan immoo jiraamin yookaan matta'aa nyaatee duroome ta'a hatee duroome ta'a karaan inni irra deeme murteessaadha jechuun karaa isaa sana gamaggamuudha. Karaa biraa immoo karaa inni irra deeme sana consequences akka immoo utilitarianism itti keessuma consequenceedha kan isaan laalan. Consequences isaa maalidha? Consequences are the effect or result of a moral decision based on value. We expect the consequence of an act that we call right to be good jechuudha. Karaa biraa moral situation idha. Moral situation haala kamii keessa jira? Moral situation involves moral agent jechuun ama agentiin adda addaa jiraachuu danda'a. Agentiin tokko nama ta'uu danda'a, human being ta'uu danda'a,
karaa biraa immoo bineelda fa'aa ta'uu danda'a. Isaan kunniin bineeldi pilaantii faanti maaliin mooraalii niwutiraalidha jennee ejentiin murteessaadha jechuudha. Mooraalitti gamaggamuu yookaan jaj gochuudha. Ejentiin murteessaadha. Nama qofa yoo ta'edha malee ejentii biraa yoo ta'e gamaggamuu hin dandeenye. Weel kana paartii taanuun yoo laalle gaariidha. Kanaaf paartii kana asumarratti yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Amma yoonatti waan afaan taataniif ulfaadha. Tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan olii baratichaan ture. Ciao.